Sirraa. Burqaa kun jechuudha. Wayi mee maakii ibsaa goyaa mee keessa kan gaafate deebisa. Obboleessummaa jira. Maakii qoy mee. Wayi maakii. Kabaja no. Kabajaa qabadheetiin haasa'u jira. Deem bakana deem. Hanga bara kana guutuus nees hootu mata gargaaree nees dadhabnee ustee gaara seentee taa'aa baatee amma isaa dhufee jibdaa. Mana keessaati buluu keessa nama gosa keessa gargaara. Deem kijiba yoom takkaa buloof si godhe hootu boo nama gargaara jeessa kan dadhabne. Maakii jibdan deemtanii giiftii namaa kan numalee hawaasni keessa rakkatee keessa jira. Maakii jibdan isin ummanni keenya kun afaan bantanii olii gayyaa malee eenyu takkaa gargaartanii beekan namaa yaatanii giiftii kan numalee. Maashaallah. Liigiliin keessa eegsitas kee. Keessaati galaadhaaf jettee nama darbitu keessaan dhufeessi. Maashaallah. Subhanallah. Maal akkana albaatan kijiba uffanii goofarsa dhawatanii tiiktok jala yaatan. Kijibduu wal keessa. Simjaa nama dhaggeeffadha. Yoo haasawaan beene simjaa nama dhaggeeffadha. Nama guddaa innee isin jala jalqabnee isin dhaggeeffanna. Deebisa akka ajaa'ibaa isinii kan nu dandeenya. Takkaa yoo uummata keessan gargaartanii beektan ummaan keessan ollaan keessan isin jala rakkatu jira. Kijibduu. Maa kijibdan ummanni hawaasni haraggee kun eenyu gatte osoo isin ummanni yoo feemasaa taate yoo nama waa beeku taate uummata keenya keessa jira. Nama waa qabu taate uummata haraggee keessa jira. Kijiba afaan bantanii bakka meeqa maali isin qoftiin gargaartanii dandeessanii waan kana. Hamza na qotra gudii jira kana yoon taane. Isin qoftiin uummata kana gargaartanii dandeessanii. Aboon irraa osii yaa koyaati wayi lallabin suuta. Maaluma yaa fi wanti filoonni walii gayyaata. Yoo boleessee guddaa darbuu akka tuuta taate mana keessa ati mee hangareefu namni kun hundi taa'ee si ilaala. Dhiisuma biyyoon kun dubbatu jiraa dubbatta. Karaa gubbaan si kana ittiin fayyadamtu. Wannummaan nama cinaa soituu maali ati? Nama guddaadha burqaa keenya. Si ilaalee si agarra namni kun hundi. Okay. Khaliifaa taatu asirra taa'ee tuutoolu. Ati riina bakka. Bas Hamza galatoometas burqaa hin dubbatin tana booda. Tokko akkasuma hin dubbatina. Hamza Jaabir mutura naa qafat. Inkaabatin singe burqaa. Inkaabatin beekaasin dhiibnan akka walitti mana wanni hin qabne seenaa gaa. Mana kun mana jaalalaati malee mana namni keessatti wal arrabsuu miti. Asittis jabaa qabnaa nama mataa nuun ta'ee deemuu qabna. Irratti wal wacuu jirtan haga wanni itti fi namoonni itti kabajaa walitti haga abbaan beekutti likki isin galchina takka asirraa katarreetu yaatanii mana keessa manattanii jiitan. Mutura qafadha wanni itti fi namoonni itti. Mutura qafadha. Hamza maali beektaa amma wanni jirtu. Dubbii akkanaatu deemu jiraami. Anna dubbii reefu an tuqa isan gartee hin tuqin jan. Dantaa nam tokko irraa jaan qabnu. Ibsaa kiyya mee keessa gadiifama naa godhe teekuma takka. Hamza sitti. Akkiin jee teekuma takka akkiin jee namni kun hundinuu asirra wal dhaggeeffachuu jira. Namni nuun deemu jiru namni haasawaa kana isiniin gaggeessu jiru Ustaas Hamzaadha. Ustaas Hamzaani obboleeyyan lamaani Mubaarakii fi Maakiin as wal cinaa jiran. Obboleeyyan kana jawaaba tokko gaafate. Aboo Mubaarakii yana dhageessaa jeen. Maakiitii yana dhageessaa jeen. Jara kana lameen jawaaba Ustaas Hamzaa osoo namni tokko deebiidhaan deebisin namni hundi ol ka'ee wal cinaa maa xarfata. Deebiin kun Ustaas Hamzaa deebi'ee waan kana namuu cal jennee muyuut qabannee cal jennee tattaa'u jira. Hamzaa namni hundi nu uggura. Bakka kanatti haga inni gaafii gaafatu namni us jeen hin jiru. Jawaaba kana Mubaarak maal akka deebisee agarree Maakiin maal akka deebisee agarree isaan lachuutiin hudduu banaa jennee gabbaanee waan dandeenyu hawaasa keenya gargaarra. Yoo barbaachisaa ta'e yoo isaan lachuu faallaa deeman bakka hawaasni lubbuurra jirutti wal dorgommii namaa hin dandeenyu. Yoo mana Mubaarak ta'e mana Mubaarak. Yoo mana Maakii ta'e mana Maakiiti. Namni dillihu wanni asirra taa'ee daliila bitan micciiruuf hin jiru. Sa'aa fi keessanii nyaattanii namni hundi kana jimaa mallaa guuttanii teessanii haasoftan kana hawaasni rakkatu jira. Gar tokko gortanii hawaasa san daftanii guyyaa beellama osoo hin taane yoo ammarraa eegalameettanii waan biraa oofuu qabdan malee asirra teessanii bitan micciiruudha. Dhiifama naa godha. Itti fufi Ustaas Hamzaa jawaaba kee argadhu dura. San booda gara mana Mubaarak ta'u gara mana Maakii ta'u lachuu wajji banaa ta'u murtee irra gabbobbaana. Mutura haadhu dhiifama. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sana booda nama Hamzaan carraa kanneef malee hin dubbisiisu. Ustaas Hamzaa abaluu dhiisinaatu carraa kanneef haganaan jettutti muutii an irraan kaasu. Yoo inni irraa kaafate sittiin qaqqaba takka gadin darba. Taraa sadii ol jiran irraa kaafannaan. Dubbadhu waan jirtu itti himi Mubaarakiifis abbaa barbaadu karaa dhimma ol laallatu lameen dubbisiisi adda feeti waan dhumatte. Wanni asirraa ani lakki bargaa fi tokko qofa gaafadhee tokko dhiisuun deemu beektaa.
deebi'ii mubaarak eeggadheetiin eegasii makkis gaafadha. Obboleeyyan kiyya lachuu isaan naaf obboleeyyanii silaa harkana darbanii naqaanyeessan je'ee hin eegu yoonii fi gaa deebi'ii tokko bareedaan anaaf numa deebisa jedhe. Malaataan tuwwaan akkasii hin jiqqani qabdu baabaa kiyya. Akkana wakalaami. Yaa akhi rifeensi Afrikaa duraanuu sabamuwa. Akkana wakalaami. Yaa boo sababuma. Galatan dhabe jette jammoluun kanin haaduu silage jette jedhu. Barmoluun haasoytee turte baabaa kiyya. Galatan dhabe kanin haaduu silage jette. Silaa guyyuu haadaa ooltu. Haaduu silage galatan dhabe jette jedha. Akkana wakalaami. Manuma satti nama gaabii jala koofiyaa kaatee eegasii gaabii birraa boodhee miskiina walla. Moluun nama akkasii argannaan gooba baafte. Isin wahuma lama dhaammatti jaana babaa. Rifeensi akka hangi sirra jiru sun akka hin guddanne. Wahuma narraan kaayin jetteen bastu. Masigalee warra kaa'uun ni hammeessa malaataa. Kanoo kanaafi rifeensi kun guddannaan malaatan ati qabdu qaceelloo beekamtiin bastu. Hangi hafe sun guddate. Kanoo kanaafi isaan ati torbaanitti rifeensu. Koofiyaa waan jaan hidhiif irraa kaayi. Kanoo kanaafi nagayaan deebi babaa kiyya. Qilleensillee naasirra bu'a. Kanoo kanaafi ዛሬ በአማርኛ ነው። አንድ ጌም ነው የማጫውትሽ። ካሸነፍሽ ይኸው 100 ድርሃም ነው የምሸልምሽ። ብስሚላህ 10 ጊዜ ያቅለሸልሸኛል ሳታበላሽ 10 ጊዜ በተከታታይ ካልሽ ወላሂ 100 ድርሃም ነው የምሸልምሽ። ያላ ያቅለሸልሸኛል 10 ጊዜ Bismillah. ያቅለሸልሸኛል ያቅለሽኛል ያቅለሸልሸኛል ወይ? ለማንኛውም አልበላችም። እንደማትችል ስለማውቅ ነው። ወላሂ አትችልም። ስለማውቅ ነው። ያቅለሽኛል ከአማርኛ ሀዊ ያቅለሸልሸኛል ማለት አትችልም። ከዚህ በፊት ስለማውቅ ነው። ኦልሬዲ ተበልታለች።